cubbuu kiyyatu akkana ishee godhe. Ani maqaan kiyyaa HG'n jedhama. Kanan dhaladhee guddadhe Shawaa Dhihaa magaalaa Gindabarat keessatti yeroo ta'u barnoota koos kutaa 1 hanga 8tti achumatti baradhee xumure. Kutaa 9ffaatii kaasee maatiin kiyyaa gara magaalaa Hambootti waan jijjiiramaniif meeshaa hundumaa guurrannee magaalaa Hamboo keessa jiraachuu eegalle. Seenaan jaalalaa koo garuu kan eegalu as magaalaa Gindabarat keessattidha. Yeroon kutaa 8ffaa baradhu ollaa keenyaa barattuu kutaa 7ffaa barattu anaaf ishee yeroo hundaa mana barumsaa waliin deemnu tokkotu ture. Maatiin keenya waliin buna dhugu, wal keessa deemnes nyaata waliin nyaanna. Yeroon kutaa 8ffaa baradhu akka carraa ta'ee guyyaa masqalaa gubaan bakkee keessatti erga gubamee booddee yoo xiqqaate hanga halkan sa'aatii 4tti teenyee waliin haasaa turre. Bakka nuti keessa teenyu sharaa waan of keessaa qabuuf galgalaa eeras waan ta'eef namni otoo maddii keenya jiraateeyyuu waan tokko namatti narkisu. Anaa fi mucayyoon kunis haasoo yeroo dheeraa booddee hidhii keessa wal dhungachuu jalqabne. Kanaan duratti anis ta'u isheen haala kanaatiin nama gara biraa faana wal dhungannees haa ta'u ciisnes beeknu. Obboloonni kan koo fi kan ishee numaddii jiraatanis haa ta'uutii garuu namni nurratti bare hin turre. Yeroo sana booddees naannoo sa'aatii tokko erga haasonii booddee maatiin keenyi koottaa manatti galaa jedhanii anis gara mana keenyaatti isheenis gara mana isaa galte. Haa ta'uutii garuu wanti sa'aatii sana halkan goone sun anaaf isheetti suusii nutti ta'ee galgala yeroo baay'ee manarraa gadi fagaannee bakka namni nun argine dhokannee akka haalli nuuf mijaa'etti wal dhungachaa turre. Otoon beekiinis keessaa baay'ee ishee jaallate. Maatiin keenya nuun akka obbolaatti nu ilaalu malee gonkumaa waan kanarra takkanii. Waggaa tokko guutus haala kanaan ergan dabarsee booda maatiin kiyyaa gara magaalaa Hambootti waan jiramaniif akka durii jaalallee koo kana guyyaa guyyaatiin argachuun baay'ee na baate. Magaalaa Hamboo galeenis barumsi Ingiliffaatti illee waan jijjiiramuuf baay'ee natti ulfaate. Abbaan kiyyaa mucaan kun maal ta'e jedhee halkaniif guyyaa natti duta. Haa ta'uutii garuu rakkoon koo rakkoo gara biraa waan tureef maatii keenya keessaa namni tokko gara magaalaa Gindabarat dhimmaaf kan deemu yoo ta'e ani biraa nafu deemeen ijuma ishee argeen dubbiseen bi'a. Yeroo sanatti isheenis akkanuma na dheebotti turte. Haa ta'uutii garuu manaa gadi baatee gara magaalaa Hambootti illee dhufuun hedduu ulfaataa waan tureef haalli hin mijaa'uu fi anis otoon ishee dheebodhu isheenis otoo na dheebottuu waggaa 2 dabarsine. Qormaanni jalqabaa maatirikii kutaa 10ffaa anaa koofne. Haa ta'uutii garuu irra deebisee qorameen rabbi na gargaaree gara kutaa 11 darbe. Yeroon an kutaa 11ffaatti darbu jaalalleen koo kun immoo kutaa 10ffaa qoramaa waan turteef qormaanni maatirikii kun ishee jalaa hafe. Yeroo kanatti anaan dhiistee hariiroo gara biraa shufeera tokko waliin akka isheen jalqabdeen dhagahe. Booddees dhugaasaa adda baafadheen maaliif akkana nagoota jedheen yeroon gaafadhu ati anaaf sadarkaa kanatti maal gochuu dandeessaa? Ani carraan barnootaa koollee waan na jalaa cufameef heerumeetan jiraachuu barbaadanaan jette. Anis yeroo sanatti kutaa 11ffaa galmaa'een barnoota erga eegallees ji'a tokkoof wayii waan ta'e waan jiruuf barnoota addaan kuteen leenjii teeknikaaf ogummaan baradhaa. Barnoonni leenjii teeknikaaf ogummaa immoo waggaa 2 keessatti illee xumuramee hojiin argamuu waan danda'uuf sanaan booddee waliin jiraanna jedheen jaalallee koo kana gaafadhe. Yeroo sanatti isheenis tolinaan jettee na obsuu eegalte. Anis barnoota koo addaan kuteen maatii koo haaluma kamiin iyyuu amseen barnoota leenjii teeknikaa fi ogummaa barachuun eegale. Barnoota koo eegaleen ji'a 3 ergan fixee booddee ammas jaalalleen koo kun shufeera kana waliin magaala gara biraa geesse akka deemu dhagaye. Anis kana dhaga'een maaliif akkana gootaa jedheen yeroon isheen gaafadhu ifaaf ifatti kanaan booddee nan eegeen kan kee baay'ee turaa animmoo ammumaayyuu maatii koo irraa bahuu waan hin barbaadeef dhiifamaa naan jettee anarraa gargar baate.
anis baay'ee aareen gaddeen barnoota koo addaan kutuu kootti baay'ee natti dhaga'amee jaalallan isheef qabu keessa kiyyatti madaa'ume. Barnootan jalqabe kan leenjii teeknikaaf ogummaas battaluma sana addaan kuteen duriyyee magaalaa isaa ta'uun jalqabe. Maatii kiyyaafis obbolaa kiyyaafis nama baay'ee ulfaatuu fi ajajamuu hin dandeenye ta'e. Booddee irrattis gadi baheen ijoollee duriyyoota faana caatii fi sigaaraa, haraqee fi farsoo mandararra jooreen dhuguus nan jalqabe. Waa'ee isheetti sammuun koo baay'ame. Namni na hubatus waan hin jirreef mucaan obbo Abaluu akkas ta'e naan jedhu malee maaliif akkan haala kanaarratti bu'ee namni dhufee rakkoo koo hubachuu barbaade tokkollee hin turre. Jaalalleen koo sunis waggaama sana shufeera sanatti gaa'ila gaariidhaan heerumuu isheen dhagahe. Anis baay'ee aareen abbaa kootiin konkolaachisummaa na barte malee jedheen isa kadhadhe. Innis dura manatti galiitii barnoota kee yookiin leenjii teeknikaaf ogummaa yookiin immoo kutaa 11ffaaf 12ffaa baradhuu xumuriitii konkolaachisummaa sin barsiisaa jedhee waadaanaaf gale. Anis rabbis na gargaaree suusii kana hundumaa keessaa bahuun baay'ee namatti ulfaatus haa ta'utii garuu maatii kootiin dhiiseera jedheen dhokadheen garuu suuta guyyaa tokko fayyadamaa barnoota koo kutaa 11ffaaf 12ffaan baradhe. Akkuman qormaata kutaa 12ffaa xumureenis rabbiif galanni haa ta'utii suusii narra jiran hunduma isaaniitiin amantaa koollee kan maatii koo irraa jirradheen nama kanaan duraa ol ta'e. Qormaanni maatirikii kutaa 12ffaas waan naaf dhufeef yuunivarsiitii Finfinnee kiiloo 5tti injinaringii galmaa'een barachuu ni gale. Abbaa koodhaan shuffirnaa kan waadaan galchadhees ergan barnoota koo xumuree booda ani mandara keessatti konkolaachisaan ta'u jedheen konkolaachisummaa barachuu sadide. Innis murtee kootti baay'ee gammadee carraa gara biraa gara biyya kaanaa deemee akkan baratiif piroosesiinaaf jalqabe. Rabbis na gargaaree ispoonsara argadheen waggaa tokko keessatti na furame. Yeroo ammaa kanas biyya Kaanaadaa Kaalgaarii jedhamtu keessa barnoota koo barachaa hojii hojjechaa jiruuf jireenya koo gaggeessaa jira. Jaalalleen koo yeroos anarraatee adda baate garuu jireenyis otoon ta'ee fi nafee namichi shufeerri cidha guddaatiin gaa'ela ishee raawwate daa'ima tokko erga waliin godhatanii booddee walirraatii gargar bahani. Isheenis daa'ima ishee maatii isheetti kennattee biyya hambaa deemtee hojjetachuuf yaaltus akka carraa ta'e ammas manni ishee gahee gaarii waan hin turreef deemtee waggaa tokko keessa deebite. Erga deebitee booddees nama gara biraatti heerumtee jirti. Haa ta'utii garuu jireenyi kan ta'eef hin akaatu. Anis baay'ee waan ani ishee jaalladhuuf daa'ima isheedhaaf uffata gaarii akka bittuufiif qarshii muraasa yeroo darbe ergee ture. Yeroo tokkos karaa toora feesii walii taphanna. Haa ta'utii garuu isheen cubbuun ani kana sirratti raawwadhetu jireenya koo daandii kanarratti fide jettee baay'ee gadditi. Anis ergan isheerraatii adda bahee kunoo hanga har'aatti shamarran garaagaraa waliin hariiroo garaagaraa uumuutiif yaalus kan isaan na jaallatanii anatti siqan haalan irra jiru ilaalaniitu jedheen ofii koo hariiroo uumee jaallachuu dhiiseen lammummaan biyya kanaa erga naaf laatamee booddee maatii kiyyaan nama siif ta'anaan jettan naaf qopheessaatii fuudheen deebidha jedheen isaanitti maddeen jira. Haati kiyyas homaa rakkoo hin qabu siif kan taatu nan dhabaayee jettee naaf deebisteetti. Anis haala kanaan hanga lammummaan koo guutuutti gara biyya koo deemee deebi'uuf eeggachaa jira. Tarii yoon dogongoreera ta'e hiriyoonni koo yaada keessan naaf qooda. Ana obboleessa keessan HG Kaalgaariirraa ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Yooyyaa shama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaatu yuunifoor. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jechaa yaadhaa xalayaa obboleessi keenyi Kaanaadaarraa nuuf ergeessiniif dubbiseen hin ka'a. Akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaarraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleessa keenya xalayaa kee kana nuuf erguu keetiif guddaa galatoom jechaa kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaatu yuunifoor yaada jajjabinaa san obboleessa keenyaaf akka laattan kabajaan isin hin gaafadha. Seenaan kee guutuun baay'ee natti tolus haa ta'utii garuu karaa maatii yeroo ammaa kana hiriyaa yookiin jaalallee yookiin immoo haadha manaa barbaaddachuun kun akkamiin ulfaatu kan jedhu anumatti iyyuu gaaffii natti ta'e. Maaliif yoo jette yeroo ammaa yeroon isaa yeroo teeknooloojii fi namoota garaagaraallee haala garaagaraatiin haala salphaa ta'eetiin argachuu waan dandeenyuuf nama nutti tole tokko ofii otoo filannee kan jedhu ani yaada mataa kiyyaati. Garuu kun atis sababii mataa kee waan qabduuf sababiin ati keesse kun tarii sirriis ta'uu ni danda'a sirriis ta'uu dhiisuu waan danda'uuf wanti akkasii yeroo ammaa kana
dubartootaaf iyyuu afeeraa dhiiraa fi meetti yaade kan jedhu ani yaada siif hin qaba. Kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 illee kanarratti yaada keessan akka qooddanii fi kabajaan gaafadha. Laayikii fi sheer gochuun deeggarsa keessaniin na waliin turaa jecha akkanumallee namoonni chaanaalee kiyyaaf haaraa taatan anaa dhufuu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee sabskiraayib gochuun maatii keenya erga taatanii booddee xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuu danda'u qabaattan karaa teelegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu hin dandeessu. Hanga yoonaatti waan na dhaggeeffachaa turtaniif illee guddaa galatoomaa isiniin jecha qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiista shoomeeti. Qophii gara biraatiin sa'aatii booddee nutti deebinutti turtii gaarii.